Kolleejjiin Pooliiteeknikaa Galamsoo marsaa marsaan ogummaawwan garaagaraatiin leenjifamtoota kumaan lakkaaman ga'oomsuu fi gidduu gala kalaqaa fi argannoowwan haaraatiin kolleejjii muuxannoo gaarii qabudha. Kolleejjiin kun bara 2000 kan hundeeffame. Sochii baruu fi barsiisuu cinatti inisheetiiviiwwan garaagaraa hojiirra oolchuu carraa hojii uumuu keessatti gahee olaanaa bahachaa jira. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa immoo sochii hawaasa dinagdee guddisuu keessatti kolleejjiin Pooliiteeknikaa Galamsoo maal hojjetaa jira kan jedhuu fi kalaqaa fi teekinooloojii irratti gargaaramuudhaan kolleejjichi hojii dhiyeenya kana gama carraa hojii babal'isuu keessatti eegale irratti waan xiyyeeffate isin biraan geenyaam hanga xumura sagantaa keenyaa qaamaaf qalbiin nu faana ta'an affeerraa keenya yeroo hundaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kan argamnu kolleejjii Pooliiteeknikaa magaalaa Galamsootti argamna. Kolleejjiin Pooliiteeknikaa magaalaa Galamsoo hojii sochii baruu fi barsiisuu cinatti tajaajilawwan garaagaraa inisheetiivii qonnaa jalatti akkasumas kalaqa garaagaraa fayyadamuudhaan dargaggoota carraa hojii uumuu irratti argamanii kana qofaa miti. Kolleejjiin Pooliiteeknikaa Galamsoo dargaggootaaf waa baay'ee hojjechaa akka jiru keessa seennee ogeeyyii garaagaraa dubbisnee yookaan ammoo kalaqa wajjin wal qabatee inisheetiiviiwwan garaagaraa isaan dargaggootaaf carraa hojii uumuu akkasumas gaagura ammayyaa oomishuudhaan dargaggoota hojii dhabdoota yookiin ammoo waajjira carraa hojii uumuu Galamsoo waliin ta'uudhaan gurmeessan irratti xiyyeeffachuudhaan waan qopheeffanne isin biraan geenya nu faana daawwadhaa. Kolleejjichi hojii kalaqaa fi teekinooloojiitti gargaaramuun yeroo adda addaatti sadarkaa naannoo Oromiyaatti dorgomee badhaasaa fi beekamtii kan argate. Gama carraa hojii uumuu fi hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti immoo shoora olaanaa bahataa jira. Hojii inisheetii fi qonnaa bara 2016 keessa eegalan inisheetii horsiisa horii aannanii, horsiisa lukkuu fi oomisha dammaa irratti hojjechuuf yeroo ammaa haalduree hundaa xumuree gara hojiitti galuu irratti argama. Kun inisheetii horii aannaniiti. Horii aannanii as keessatti horii 15 galchuuf yeroo jalqabaatti kan karoorfanne. By the way, hojiin lafa kanarratti hojjetu jiru istaandardiin hojjetu jira. Istaandardiin hojjetamu jiru kun horiin faranjiitaa tokko dhaabbanni isaa meeqa qabaa, iddoo cimsa isaa akkamii qayyoo san qorannoo geessineeti kan hojjetaa jirru. Paarsiin akka qoqqoodnee jirra jechuudha. Paarsiin qoqqoodnee jirra. Paarsiin tokko horii tokko fudhataa akkasitti. Kanaaf bifa kanaan qophii xumurree jira. Amma horiin galchuu fi horii galchuu qofaan nuuf. Ooljunoonni yoo bultii hojii deengadaleen ilaallee yeroo jalqabaatiif bulchiinsi magaalaa Galamsoo kaantii bulchiinsa magaalaa Galamsoo obbo Amma Xaayir horii aananii horii 5 nu galchuudhaaf waadaa nu galee jira jechuudha. Horii 5 waadaa waan nu galee jiruuf nutis asumarra dhaabbannee deeggarsa isaanii kun onnee nuti horee waan nuti hojjennu kun lafatti nafu isa yoo kanaan bifa gammachuu ta'een amma horii sana nuyi yeroo bultii ijoollee galee gatii isaa goone torbee dhufu keessa itti galchuuf deemna jechuudha. Horiin kun yoo gale yoo xiqqaate guyyatti horiin tokko liitira 20 hanga liitira 40 kan inni elmamu. Horiin tokko liitira kana elmame jechuun horii 15 qopheessinee jirra. Kanaaf horii aannan rakkoo aannanii jireenya qaalee kana wajjin yeroo ammaa tanaan liitira tokko qarshii 100 asii magaalaa Galamsootti nu biratti yoo xiqqaate liitira tokko qarshii 50 gurguruuf murteessinee jiru. 50 fi sanii gadi gurguruuf hanga liitira qarshii 40 gurguruudhaaf waadaa gallee kan hojjetaa jirru jechuudha. Keessumattuu hojiin kun dargaggoota baay'eef carraa hojii kan uumu ta'uu fi muuxannoo gaarii kan daddabarsu yoo ta'u oomisha gaagura ammayyaa baay'inaan moorichuma keessatti oomishuudhaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa waliin qindaa'uun waldaaleen kan raabsu ta'uu kolleejjichatti hoogganaan damee seektara qonnaa dargaggoo Dabalaa Jamaal ni kaasu. Maqaan kiyya Leenjisaa Dabalaa Jamaaliin jedhama. Kolleejjii Pooliiteeknikaa Galamsootti itti gaafatamaa seektara qonnaati. Akkuma beekamutti akkuma ammaan tana ilaalaa jirtutti oomishni kun oomisha gaagura kanniisaa kolleejjii keenya keessatti kan hojjetamedha. Akkasumas leenjisaa kolleejjichaatiin kan hojjetamedha. Oomishni kun irra baay'een isaanii kwaalitii baay'eedhaan kan hojjetame. Fakkeenyaaf mukni ammaan tana asirraa hojjetame kun muka mooraa kana keessaa piroosees ta'ee oomishame asuma keessatti roo maateriyaaliin isaa alaa akka dhufe hin jiru tokkollee.
asuma keessatti fuunee asuma keessatti irra akka fayyadamne jechuudha. So kanaafuu gaagura kanniisaa kana sosochiiwwan tarsiimoo garaagaraa akka mootummaatti qabame kana milkeessuudhaaf inisheetiivii baay'ee mooraa keenya kana keessatti dhaabbannee jira. Fakkeenyaaf inisheetiivii gama lukkuutiin jiran amma torbaan takka kan immoo guyyaa kamisaa ni guyyaa lama booda ni neena. Inni sadaffaan immoo oomisha horii aannanii baay'ee yuuniyeenii odaa bultum carcararraa waliigaltee oomishee jira. Horii aannanii fiduudhaaf waa hundaa xumuree jira. So kun hundinuu maali? Kolleejiin Pooliteeknikaa Galamsoo hojiilee idilee isaa baruu fi barsiisuun cinatti hojii oomisha garaagaraa uummata fayyaduu danda'an oomishaa jira. Fakkeenyaaf dargaggoo ijaaramanii hojii akkanaa akka hojjetan ni taasisa. Inni lammaffaan immoo fedhiin gabaa ammaan tana jiru dammi baay'ee qaalee jira. Fakkeenyaaf amma nuti fookusii irratti xiyyeeffannee diiniin kolleejichaa hojii kana hojjetu jiru dammi yeroo ammaan tana baay'ee qaalee barbaachisummaan isaa baay'ee waan ta'eef mooraa keenya keessatti eegalee jira. Kana malees namoonni bittaadhaan barbaadan illee hojii kana gatii gabbu'aadhaan gatii akka naannoo alatti akkas kana kennamu osoo hin ta'in gatii gabbu'aadhaan akka isaan kana as keessaan fudhatan taasisaa jira jechuudha. Itti gaafatamaan kolleejii keenya yookaan immoo diiniin kolleejii keenya obbo Sintaayyoon uummata naannoo kana keessatti argaman fadhan gama maallaqaatiinis haa ta'u fadhan gama ogummaatiinis haa ta'u tokkichaan isaa jiraatee nyaatee akka bulu ogummaa'ee akka bulu yookaan immoo xiqqoo qabatee siqee hojii san jijjiiramee akka hojjetee akka harkatu kan taasisu fookus godhe. Dargaggoo Asnaaqaa Zannabaa kolleejjii Pooliteeknikaa Galamsootti leenjisaa teeknooloojii oomisha mukaati. Ofii isaanii gaagura ammayyaa kana wantoota mooraa keessatti argaman irraa oomishuudhaan kanaan dura gaagura kana argachuudhaaf waldaaleen hojii kana irratti gurmaa'an rakkachaa akka turan kaasuudhaan keessumattuu gara godinaa fi naannoo Oromiyaa gara lixaa keessumattuu godina Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa akkasumas magaalaa Sallarraa gaagura kana dhiyeessaa turuun isaa kaasuudhaan yeroo ammaa immoo hojii nuti as keessatti hojjennee furmaata ni argatu jedhan. Okay, maqaan kiyyaa Asnaaqaa Zannabaatiin jedhama. Leenjisaa Wood Technology ti asitti ibsaa godhuu kan hin barbaade gaagura ammayyaa kana anaatu asuma morma kana keessatti production asitti oomishuu eegallee jechuudha. Production kana eegallee fakkeenyaaf himaaxaaleen gurmaa'anii gaaguricha kana argachuudhaaf yeroo baay'ee itti fudhata ture. Asii Jimmaa Asallarraa asitti dhufaaf ture. Fakkeenyaaf rakkoolee tana hubatee diiniin kolleejichaa keenya obbo Sintaayyoon Nugusee rakkoo kana laaluudhaan asumatti akka oomishamu gaagurri kun asumatti akka oomishamu kaka'umsa isaatiin asitti eegallee jechuudha. Gaagura kana kan oomishinne morma kana keessatti mukeeleen naannoo kana keessatti dhaabbatanii murree cirree xaawulaa goonee asitti oomisha eegallee jechuudha. Obbo Abdurrahmaan Muusaa kolleejichatti itti aanaa diinii damee kenna leenjii yoo ta'an hojii kana bara kana akka eegalan kaasuudhaan oomisha gaagura ammayyaa fi bu'aa inni qabu irratti bal'inaan ibsa kennaniiru. Maqaan kiyya Abdurrahmaan Muusaatiin jedhama. Kolleejjii Pooliteeknikaa Galamsootti itti aanaa diinii kennaa leenjiidha. Barana bara 2016 keessa inisheetiivii qonnaa kan eegalle ta'uu isaati. Inisheetiiviin qonnaa akka magaalaa keenyaatti potenshaali qabu dhaabbanneeti jalqabne. Inisheetiiviin qonnaa keessa horsiisa kanniisaatii fi dammaa kan jiru asitti oomishuudhaaf kan jalqabne. Gaagura kana kanniisaaf naannoo keenyatti baay'ee waldaa keenyaatii fi hawaasni naannoo keenya gaagura aadaa fayyadamaa turan. Isarraa hangisa irra jiru laalleeti gaagurtii ammayyaa kun barbaachisaadha. Isa yoo irra dhaabbanne gaagura firii 150 hojjenne bara 2016 keessatti atileetii ji'a 3 keessatti waan kana kan xumure leenjisaa tokkoon hojjenne jechuudha. Leenjisaa hin qabnu leenjisaa farnachaa nama tokko qabna. Kan warra dhaabbanneeti humni keenya illee kana caalaa oomishuu osoo hin dandeenyu sababa kanaatiin dura gadi qaate amma garuu humna qabnu kanaan gaagura 150 hojjenne mooraa keenyattis iddoo kanniisa dammatti oomishuu fi kanniisa babal'isuudhaaf kanniisa oomishuudhaaf illee qophoofnee jira jechuudha. Asumarraa kaanetti walta himaata magaalaa Galamsootiif illee iddoon kanneen jira. Iddoo sanitti gaagura aadaa kaanii turani. Torbee tokko keessatti gaagura san guutuu kaasnee
gaagura keenya kanaan akka bakka buusu kan hojjetaa jiru jechuudha. Inni hubannoo irratti hubannoon uummanni keenya qabu baay'ee gataanaadha. Maaliif gaagurtii aadaadhaa sun kanniisaa fi dammaa fi santu mijate jedhanii hubannoo waan qabaniif gaagura ammayyaa kanaan beekan itti fayyadamanii. Kanaaf amma nuti keessattuu jiddugala himaataa keenya as gaditti iddoo qopheessinee jirra. Iddoo sanitti kanniisa jiru san guutuu dabarsinee agarsiisnee yaadna. Bara kana keessatti guutuu kanniisa jiru san guutuu itti galchineeti asumatti biddeena isaallee buusna. Biddeena isaa buusneeti qopheessinee fi akka inni kanniisni hojiidhaaf hin cinqineef ida caalatti wanni isa fayyadu kana jennee itti galchinee agarsiisneeti biddeena isaa buusnee kanniisni torbee tokko keessa damma akka guutuu danda'u yeroo gabaabaa keessatti akka damma dammeessuu danda'u hojii irraa salphatee akka dammeessuu danda'u nuti akka dipaartimentii animal production irratti fi kanniisa irratti ni qabna meeshaa gahaa qabna isa san guutuu dhaaba isaa hojjannee kan hojjannee itti agarsiisuu deemnu jechuudha. Isa san yoo agarsiisne booda hawaasni guutuun hubannoo fudhatee itti hojii kana seenee hojjechuu danda'a jennee itti kayyaa. Garaagarummaan gaagura aadaatiif gaagura ammayyaa gaagurti ammayyaadha. Biddeena itti tufu san namaatu hojjetee keessa kaa'aaf. Kanniisni torbee tokko kan caalletti gaagura kana seetiin takka firii sadii irraa qabdi yeroo torbee tokko kan caalletti dammatti dammeessee guuta jechuudha. Gaagurti aadaa sun ammoo dhaaban qabuu keessa duugee fuudhaa ganaa dhaaba hojjetee maal godhee waggaa takka fixa. Yoo xiqqaate kanniisni bakka daraaraan jiru bakka nyaanni jirutti yoo guddate kanniisa tokkorraa yoo guddate ogulama murta ogulama sanii ol muruu hin dandeessu. Maaliif ji'a sadii afur dhaabuma sanatti dhaaba san dhaaba. Eegasii damma sadi tufa jechuudha. Kanaaf hojii baay'ee qaba inni sun. Kanaaf nuti amma kun torbee tokko keessatti gaagura tokko bakka ji'a ji'aan oomishuu dandeessu. Yoo xiqqaate ji'a ji'aan kanniisa damma ji'a ji'aan irraa damma irraa guurrata jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaa kana. Kanuma wajjin qabatee keessattiyyuu oomisha dammaa ammayyeessuu keessatti gaagura ammayyaa oomishuudhaan akkasumattis kalaqaawwan garaagaraa horsiisa horii aannanii horsiisa killee akkasumas wantoota garaagaraa hojjechuu irratti argama. Isa kanaa fi kan biroo wajjin qabatee kolleejjii kana walumaan kan daawwannu ta'a akkasumas hojiiwwan hojjetamu wajjin qabatee hoogganaa kolleejjichaa yookaan diinii kolleejjidhaa wajjinis gaaffii deebii taasisnee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Kun Galamsoo Global Miidiyaadha. Hojiilee baruu fi barsiisuu yookiin leenjii cinatti tajaajila hawaasaaf kennuu irratti carraa hojii babal'isuu keessatti kolleejichi inishitiiviiwwan garaagaraa 15 qabatee bara kana hojjetaa jiru keessaa 8 gama hojiitti jijjiireeraa jedhan kolleejjatti diinii kolleejjii kan ta'an obbo Sintaayyoo Nugusee. Maqaan kiyya Sintaayyoo Nugusee Bayyanaa naan jedhani diinii kolleejjii Pooliteknika Galamsooti. Akka waliigalaatti hojii baruuf barsiisuu kan leenjii cinaatti hojiileen carraa hojii dargaggoota uumuu danda'an yookaan immoo carraa bal'aa hawaasa kanaaf uumuu danda'an jenneetu jireenya hawaasa magaalaa keenyaa jijjiiruu danda'an jennee hojjechaa jirru baay'eetu jira. Kan hojii wal qabatee akka inisheetiiviiwwan 15 qabanneeti kan hojjechaa jirru. Isaan kana keessaa 15 kana keessaa gara inisheetiivii 8 akka kolleejii keenyatti hojiirra oolchaa jirra. Isaan kunis tokko inisheetiivii lukkuu qilleeti. Inni biraa kan horii aannaniiti. Sadaffaan kan qurxummiiti. Afuraffaan oomisha dammaati. Shanaffaan immoo interpreneurship kan jennu carraa bizinesii uumuu dargaggoota wajjin wal qabatee haala bizinesii keenya fooyyessuu haala aadaa hojii keenya fooyyessuu wajjin wal qabatee hojii interpreneurshipiti. Inni biraa hojii digitalization jennu yookaan immoo sirna digitaalaa jennee kan waamnu jechuudha. Namni gara teekinooloojiitti deemuu qaba kan jedhu sanarratti hojii hojjechaa jirru bal'aatu jira. Kan hojii wal qabatee akkuma akka kolleejjii keenyatti tokko mul'atu kana hojii kanaaf bajeta qabnuu fi humna qabnu fayyadamuudhaan gaagura gara firii 150 hojjenneerra. Isa kanarraa hawaasni keenya fayyadamuu danda'a gaagura ammayyaa kana. Gaagurri ammayyaa kun immoo oomisha dammaa dabaluu keessatti gahee guddaa qaba jenneeti kayyaan. Maaliif hawaasni magaalaa keessas naannoo keenya kana jirus gaagura aadaa fayyadama. Gaagurri ammayyaa akka godina keenya kana keessatti iddoo baay'eetti oomishamu naannoo biraatti irraa bitamee gara dhufu waan ta'eef nuti akka kolleejjii keenyatti gaagura
kana oomishnee oomisha dammaa babal'isuu qabna inni amma gaagura firii 150 oomishnee bulchiinsa magaalaa faana kilaastara tokko uumnee hojii dammaa kana babal'isuutti jirra jechuudha. Karaa biraatiin hanqina killee jiru hir'isuudhaaf lukkuuleen akka magaalaa keenyatti raabsaman lukkuuleen killee qofaaf tajaajilan hin jiran waan ta'eef lukkuulee killee qofaaf tajaajilan firii 1000 galchuudhaaf qophii xumurreerra. Inni kunis muuxannoo nurraa fudhatamee hawaasni keenya lukkuulee killee karaa sirrii ta'een tajaajila kennuu danda'an fi itti fayyadama isaanii karaa seera qabeessaan amma itti fayyadamni lukkuulee kun dirreetti gallakkisuudhaan lukkuuleen yeroo gabaabaa keessatti akka isaan masheenan akka isaan du'an gochaa jira waan ta'eef isa kana hir'isuudhaaf karaa saayinsawaa ta'een lukkuulee killee kana killee gahaa akka nu kennuu danda'aniif hawaasni akka nurraa baratuufis kanaafis lukkuu 1000 galchineerra. Horii aannaniitis bulchiinsi magaalaa keenya nu deeggaree horii aannanii 5 iddoo isaanii hojjetamee jiru kanatti torbee kana keessatti galanii horiin kunis yeroo booda bu'aa gaarii rakkoo aannanii magaalaa keenya keessa jiru furuu danda'a. Karaa biraatiin immoo galii kolleejjichaa dabaluu danda'a. Hojii kanaan immoo hojii bal'aa hojjechuu hin dandeenye jennee yaadna. Kan karaa biraatiin hojii carraa hojii wal qabatee kun hojiin Elemaa Turfaat jedhee muummichi ministeera keenya labsee hojii wal qabatee hojiin inisheetiivii lukkuu kan horii aannanii kan dammaa kan barme kompoostii jennee reefu sii kaasuun hundi isaa gara hojiitti galu carraa hojii bal'aa uumuu danda'a. Kana gara kanaan carraan hojii uumuu bal'aan hawaasni keenya itti fayyadamee jiru. Yoo itti fayyadamillee karaa aadaatiin fayyadamaa jira waan ta'eef karaa saayinsawaatiin kan ogummaadhaan deeggarame ogummaadhaan deeggarree hojii inisheetiivii kan lafa qabsiisuu keessatti hojiilee bal'aa hojjechaa jirra jechuudha. Kanaaf keessattuu gaagura dammaa kan hojii wal qabatee hawaasni keenya yoo xiqqaate magaalaa keessatti naannoo magaalaa kanarratti gaagura 2 osoo qabaate jennee yaadaa jirra. Isa kanaaf immoo nuti hawaasni keenya dhufee nurraa akka fayyadamu dhaamsa tokko qabna. Lammaffaa lukkuulee killee addatti fayyadan lukkuu layer purpose jedhaman kan dual purpose hin taane kan killee qofaaf tajaajilanis naannoo kanatti qopheessaa jirra. Isaan kanarraa hawaasni keenya ni fayyadaman ni yaadna. Kanaaf meeshaalee fi ogeessota ogummaalee as keessatti qabnuun tajaajila ogummaa kana babal'isaa deemuu irratti hojiilee bal'aa qaban hojjechaa jirra. Kanaaf hawaasni keenya kanarraa fayyadamuu qaba. Dargaggoonni keenya as dhufanii ogummaa kana leenjuu qaban dhaamsa jedhuun qaba. Galatooma. Kabajamoo daawwattoota keenya yeroo keessan fudhattanii haga xumuratti Galamsoo Global miidiyaa waliin ta'uun waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Sagantaan keenya har'aaf qabanne kanuma torbaan qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.